Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen galateeffamuun dhamala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa jedhu hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa ja'eeffaa gaaffilee kitaaba qulqulluu keenyatti ka'anii fi deebiiwwan isaanii kan jedhuun barumsa keenyaa barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan guyyaawwan darban kutaa 9ffaa fi 10ffaa keessatti gaaffilee shakkitootaadhaaf deebii kennuu keenyaan dura kitaabilee shakkitoonni hin fudhannee kitaabilee qulqullaa'oo warreen kakuu moofaa kan abbaa 66 irraa ala warreen jiran kan manni kiristaanaa keenyaa fudhattu jechuu kooti. Isaan kanaaf dhuguma kitaabileen kun kitaabilee hafuura qulqulluu kan Waaqayyoo achuma dachee Israa'elitti waddaadatti kan barreeffamee fi booda garuu sababa adda addaatiin namoonni kan keessaa hambisan ta'uusaadhaaf ragaawwan warreen madda kan jalqabaadhaa fi mana kiristaanaa isheen duraa irraa jechuudhaan ragaawwan arfan tokko dhiyeessinee turre kan dhaabbanne. Ragaawwan sun kitaabileen kun hiikaa abbootii 70 yookiin Septuagintiidhaan kitaabilee beekaman ta'uu isaanii. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti. Bara barsaa ture kitaabni sun akka nutti fayyadame. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa barumsa barsiisan keessatti kitaabilee kan akka isaan caqasan. Isaan booda kanneen dhufan qulqulloonni abboonni keenyas kitaabilee kana bakka adda addaatti kitaaba qulqulluu jechuudhaan caqasiin akka isaan barsiisaa turanii. Isaan kana dhiyeessineerraa ragaan sadaffaa immoo kitaabilee maanuskiriptis kitaabilee harkaan galagalfaman koodeeks jechuudhaan kan keenye isaan kanas ilaalleerraa kitaabileen abbaan 66 kan inni kutee hambise kitaabileen kun kitaabilee sana qabaachuu isaanii. Kan xumuraan immoo kitaabilee holqaa qumuraan keessaatu argaman ZDC Scrolls kanneen jedhaman isaan kanas ilaalleerraa kitaabilee sun kitaabni akka kitaaba Heenoo kitaaba Kufaaliidhaaf isaan kaan achi keessa akka isaan argaman. Kitaabileen kun immoo dursanii Yihuudoonni gosa Eesaawota kanneen jedhaman kan isaan barreessaniidhaaf kan isaan itti amanaa turanidha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya manni kiristaanaa Ortodoks Tewaahidoo kitaaba isheen fudhattu hundumtuu ragaadhaan kan mirkanaa'edha jenne isaan kanaa ture barannee kan dhaabbanne jechuudha. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti barumsa kanatti fuudhaan kutaa 11ffaa isaatiin gaaffilee jarri kaasan tokko tokkoon ilaaluudhaan deebiitti laachaa deemnaa jechuudha. Guyyaa har'aadhaaf kan ilaallu kan jalqabaa kan ta'u kitaabileen kun kitaaba Yihuudotaa keessa hin jiranii jechuudhaan kan isaan kaasan achirraa kaaneetu isaan hafan tokko tokkoon yeroowwan kutaawwan adda addaadhaan ilaalaa kan deemnu kan ta'u jechuudha. Kallattiimaan gara barumsichaatti haa dabarru. Egaan gaaffileen shakkitootaa kun kitaabilee qulqullaa'oo kanneen kan doonaa kakuu moofaa keessaa kan mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo irratti kan isaan ka'ani. Shakkitoonni kun dursine akkuma kaasne yeroo tokkotti ka'uudhaan kitaaba qulqulluu keessaa kitaabilee baay'ee hambisaniitu kitaabilee qulqullaa'oo kitaabilee 66 fudhachuudhaan kitaabilee kanaan jiraachuu ittiin hoogganamuu jalqabaniiru. Dursine akkuma dubbanne namni tokko kitaabilee qulqullaa'oo keessaati ani kitaabilee kana malee hin amanu. Kitaaba tokko, kitaaba lama, kitaaba 12, 23, 26, 70
Kana malee hin amanuu yoo jedhe mirga mataasaa ni qaba. Kan barbaade filatee amanuudhaaf ni qaba. Yaa murtiin isaa booda dhimmichaaf itti gaafatamummaa kan qabu qaamichuma yoo ta'e iyyuu kana gochuu hin qabdu jechuu hin dandeenyu mirga mataasaa ni qaba namni. Garuu kana gochuu isaarratti dhiisnee nuti kan keessa nu galchu maalidha? Kitaabileen hafanii kan hafuura qulqulluu miti. Namoonni osoo kan itti dabalanii gaafa isaan jedhan immoo deebii laachuun gahee keenyadha jechuudha. Innaa jarreen kun maal godhanii kitaabilee qulqullaa'oo kitaaba 66 qabachuudhaan isa booda maal jedhu kitaabileen isaan kanaa ala jiran immoo sirrii miti. Kitaabilee kana hafuurri qulqulluun hin beeku. Namootatu yaada isaanii itti dabalee jechuudhaan dubbatu jechuudha. Yeroo kana inni kun deebii itti laachuun dhimma kan keenyaadha jechuudha. Maaliidhaaf kitaabilee qulqullaa'oo hafuura qulqulluudhaan kan barreeffaman kan waaqayyoo kan ta'an sirrii miti gaafa jedhamu isa kana dhugummaa isaa agarsiisuun gahee keenya dirqama keenyadha jechuudha. Malee isaan maaliif kana fudhatu? Maaliif ammas fudhatanii? Maaliif kana fudhatanii? Inni mirga dhuunfaa namootaa ta'etu jiru jechuudha. Egaan yaada akkas jedhan kana kitaabilee keessaa baasanii muraasa fudhachuudhaan muraasni immoo lakkii kana kitaabni qulqulluun kan waaqayyoo karaa adda addaa barreessise hin beeku. Hafuurri qulqulluun kitaabilee kana hin beeku. Akkasumas yaada namootaadha kan jettu kana yaada isaanii kana dhugaa taasisuudhaaf maal taasisu? Kitaabilee warreen kutamanii hafan irratti qabxii adda addaa kaasu jechuudha. Maal gochuudhaaf? Sirrii kan hin taane yaada isaanii kana dhugaa fakkeessuudhaaf kitaabilee warreen hafan irratti yaada adda addaa kaasuudhaan dhugaa fakkeessuudhaaf yaalu jechuudha. Qabxiiwwan isaan kaasan kun tokko tokkoon isaanii callisaniituma yaada mormii kaasuudhaaf jecha kan isaan kaasanidha. Ittaan sinamma ni ilaalla. Yaada mormii kaasuudhaaf qofa bichaa callifamima yaada kennamudha. Tokko tokko immoo hanqina beekumsaarraan kan ka'e kan isaan kaasanidha. Beekumsa dhabuurraan kan ka'e jechuudha. Kan isaan kaasanidha. Kan tokko tokkoon isaan immoo kitaabileen isaan qabna jedhan mataan isaayyuu ilaala. Kitaabilee 66 isaan ni qabna kan isaan jedhan mataan isaayyuu kitaaba isaanii akka inni hin taane ragaa kan itti ta'anidha. Maaltu yaadni isaan jechaadha. Yaaduma isaan kaasan sun deebi'ee maal ta'a? Kitaabileen isin qabdan kun mataan isaanii kan keessan miti jechuudhaan yeroo itti ragaa isaanitti ta'u immoo ni mul'ata yaada isaan kaasanii. Tokko tokko isaanii immoo kiristaanuma ta'uu isaanii illee kan isaan shakkisiisanidha. Yaada isaan kaasan isaanumti kiristaana ta'uu isaanii deebisee dudduuba deebiin namoota kana kan fottoshuudhaan shakkii keessa kan isaan galchuudha jechuudha gaaffiiwwan isaanii qabxiiwwan isaanii kitaabilee kanatti kaasan jechuudha. Mee qabxiiwwan kana keessaatu yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan kanneen jarri kun dubbatan haa tarreessinume. Qabxiiwwan kana ni kaasu. Maal jedhu kitaabileen kun kitaaba Yihuudotaa keessa hin jiranii. Kitaaba Yihuudotaa keessa hin jiranii. Itti kana ilaalaa. Maal keessa hin jiranii? Kitaaba Yihuudotaa keessa hin jiran. Kan lammaffaa bara callisummaa waggaa 400 keessa barreeffamanii. Barreessaan isaanii hin beekamu. Kakuu haaraa keessatti hin caqasamne. Hiikkaa Septuagint hiikkaa dursinee kan baranne. Hiikkaa hayyoota 70 keessa hin jiranii. Kitaabilee biroo waliin wal faallessu. Isaan kana kaasochaadha. Amma kitaaba nama tarii xiqqoo ishee barumsa isaanii baratee jettan tokko argatte nama gaafattan qabxiiwwan kana keessaa lamaa sadan tokko kindarfan tokko kindar caalaa isaas ni kaasuu danda'a. Bolaawwan namoota kana duukaa dubbii taasisanis beekuu dandeessu. Isaan kana yeroo hundumaa kitaabilee qulqullaa'oo kiristaanaa keenya irratti yeroo isaanii dhugummaa yaada isaanii kana fiixaan baafachuudhaaf yaada isaan kaasan keessaa isaan kun warreen bebbeekamooti. Yaadonni isaan kaasan kun egaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama dinqisan waliigala isaa wanta muraasaa jennu. Kitaabileen kun kitaaba Yihuudotaa keessa hin jiranii kan jedhu yaadni jalqabaa kun akkasumas inni gara xumuraatti kaasan immoo kitaabilee biroo waliin wal faallessu jechuudhaan kan isaan dubbatan dhuguma namoonni kun kiristaan akka isaan hin taane eenyu warreen kana kaasan shakkitoonni jechaadha. Dhuguma kiristaan akka isaan hin taanee fi kitaabileen warreen 66 mataasaayyuu kan isaanii akka isaan hin taane isaan agarsiisu. Isaan kana bakka isaatti bal'inaan ni kaasna. Kitaaba Yihuudotaa keessa hin jiran gaafa jedhamu Yihuudoota maalummaa isaanii ni beektu.
Kiristoosin fannisanii, Kiristoosin gananii, ajjeesanii biraa kan deemanidha. Guyyaadhaa namni Yihuudootaan akka sababaatti kaasu yoo jiraate kiristaana ta'uu hin danda'u. Maaliif nama warreen Kiristoosin ajjeesan kiristaanota keessa kan isaan sababa waamtu yoo ta'e innumtuu isaan keessa tokko ta'e jechaadha. Innaa kiristaana ta'uu hin danda'u nama akkasii ba'uunis. Kanaaf sababni kun dhuguma jarreen kiristaana akka isaan ta'an agarsiisa. Kan lammaffaa immoo hiikaa kitaabilee biroo waliin wal faallessu kan isaanii kun jedhu immoo kitaabileen 66 kitaaba mataa isaanii akka isaan hin taane kan agarsiisanidha. Maaliif otoo kitaaba mataa isaanii ta'eetu kitaabilee kana isaan ni beeku. Kitaabileen kun maalum akkamitti akka isaan dhimma tokko ibsan adda baasanii beekuu ta'uu danda'u turan. Garuu kitaabilee sana waanta hin beekneedhaaf kitaabileen kun immoo isa kaan faallessu jechuudhaan dubbatu ba'uunet. Manni kiristaanaa keenya garuu kitaabileen sunis kan keenyadha. Warri 66 warra afaan Ingiliziis kan keenyadha. Walitti qabnee sirriitti kallattii sirriidhaan kan hubannudha. Malee as kanatti aadaas kanatti baatee kan jettu yoo taate namni akkasii ba'uunet kitaabni qulqulluun kan isaa ta'uu hin danda'u. Maaliif wangeeluma arfan bichaayyuu namni akkas jedhu kun hin hubanne. Takkaan miti wangeela arfan bichaa hin hubanne. Kannaa dhuguma kitaabileen afaan 66 sun mataan isaanii kan namoota kan akka hin taane kan agarsiisu yeroo isaan kitaabileen kun kitaabilee warreen kana faallessu jechuun isaan dubbatan bakka isaanii nama qaanessa. Yaadonni kan biroon immoo kan akka barreessaan isaanii hin beekamu, kakuu haaraa keessatti hin caqasamne, akkasumas hiikaa Septuagintii irra jiran kan jedhamu wallaalummaa isaanii agarsiisu. Tokko hiikaa Septuagintii kitaaba kana nama hin argin akka isaan ta'an, kitaaba kana maalummaa isaa akka isaan hin beekne. Kan lammaffaa kitaabuma kakuu haaraallee walitti dhufeenyaa fi kitaabni kakuu moofaa akka inni kitaaba kakuu keessatti akkamitti akka inni ibsame mataasaa namoota hin beeku ta'uu isaanii. Barreessaan isaanii hin beekamu jechuun gaafa kaasan immoo kitaabni tokko fudhatamuudhaaf barreessaa barbaadaa wayii. Barreessaan namicha kitaaba sanaa dirqama abaluuf barreessa jedhamuu qabaa kan jedhu wallaalummaa guddaadha ba'uunis. Maaliif kitaabni qulqulluun kan fudhatamu yaa bakka isaatti hin kaasnu barreessaa isaa abaluu waan ta'een osoo hin taane kitaabichi jechichi kan hafuura qulqulluu waan ta'eef kitaabni kan fudhatamu. Kitaaba qulqulluu isaa kitaabileen baay'een barreessaan isaanii beekamu. Hin beekamu garuu sagalee waaqayyoodha jecha waaqayyoodha. Sijjemmar barreessaan gaafa barreessu mataa isaa anatu barreesse barreesse hin jiru kitaabni nam tokko dhugaa dubbachuudhaaf. Ana kan barreesse kan jedhu wangeela arfan waltaan salphaadhumatti. Anatu barreesse kan jedhu hin jiru Maatiyoos, Maarqos, Luukaas, Yohaannis kan filan abbootii booda bara booda abbootonni ilaaluudhaan kan itti moggaasan. Innaa kun wallaalummaadha jechuu barbaadeetu. Kan sadaffaa immoo yaadni kan akka bara callisummaa waggaa 400 keessa barreeffamanii kan akkasii kun immoo callisanii ta'u namoonni kan isaan ofiisaaniitii uumanidha. Sijjemmar bara callisummaa waggaa 400 kan jedhu kitaaba qulqulluu keessa bakka tokko hin jiru yaa bakka isaatti hin kaasna. Kitaabileen kun bara kana keessa barreeffaman kan jedhu yaadni dhugaa kan ta'e waa tokko dhiyeessuu hin danda'ani. Akkamatti falmii qofaadhaaf jecha kan ka'uudhaa fi bara callisummaa waggaa 400 keessa hafuurri qulqulluun hin dubbanne gaa jiru immoo baay'ee kan nama kofalsiisudha. Bakka isaatti hin kaasnaa yaa akka seensaatti hin kaasaa jira. Annaa barumsa kanaan maal kan barannu tokko tokkoon isaan kana ilaallachuudhaan mee kanarraa kan jalqabaa kana ilaallu. Kitaaba Yihuudaa keessa hin jiran kan jedhu jechaadha. Shakkitoonni kitaabilee qannoonaa kakuu moofaa warreen kitaaba warreen 39 ala warreen jedhaniidhaaf maaliif akka isaan hin fudhanne sababoota isaan kaan keessaa tokko yaa'u amma sababoota akka ilaallachaadha. Isaan keessaa tokkoof inni jalqabaa isa kanadha. Kitaabileen kun kitaaba Yihuudaa keessatti hin caqafamne kitaaba Yihuudaa keessa wanta isaan hin jirreedhaafidha jechuudhaan dubbatu. Kitaabni qabu kitaaba wanti fudhannochaadha qofaatti warreen kan 46 kan kakuu moofaa keessa kan mana kiristaanaa keessa kanneen jiran garuu abbaa 39 kan hin jirre maal fudhatan gaafa jedhaman kitaabileen kun kitaaba Yihuudootaa keessa hin jiranii. Yaadni kun dhugaa dubbachuudhaaf gaafa irra keessaa ilaalamu namni akkasitti waa tokko beekumsa hin qabneedhaaf dhimma amantaa namni hin beekne irra keessaa gaafa ilaalamu dhuguma quuqamaa kitaabilee hafuura qulqulluu ta'aniidhaaf dhabamurraa kan ka'e kan dhiyaatu nutti fakkaata. Namni hubannoo hin qabne jechaadha. Yihuudoonni eenyu akka isaan ta'an kitaabni isaanii eessaa jalqabe kan jedhu namni hin beekne dhuguma yaadni kun quuqama hafuura qulqulluu kanneen ta'an kitaabilee qulqullaa'uudhaaf kan qaburraa kan ka'e dhiyaatu fakkaata garuu xiqqoo ishee namni hubannoo dhimma hafuuraadhaa fi dhimma kiristaanummaa akkasumas Yihuudotaa namni beeku immoo gara ibsa saballaatti osoo hin darbiin yaadni kun asumatti jechuudha gaaffii lamaan cabsanii yookiin kuffisanii badabbuun ni danda'ama. Ilaala. Amma namoota
kitaabilee Yihuudootaarraa wanta hin jirreedhaaf hin fudhannu warreen jedhaniidhaaf gaaffii kan lamaan dhiyeessaafi. Kan jalqaba kitaaba Yihuudoota warreen kamii kan jalqabaa jechuudha. Kitaaba Yihuudootaarra hin jiru gaafa isaan jedhan isaan kam kan jedhu jalqaba gaafachuu. Kan lammaffaa immoo kan nama deeggisu immoo kanadha. Kitaabilee kitaaba Yihuudootaarra hin jirren fudhattan yoo ta'e kitaaba kakuu moofaa 27 kitaaba Yihuudootaarra kan hin jirre kana akkamitti fudhachuu dandeessanii? Yihuudoonni kitaaba kakuu moofaa kakuu haaraa tokko hin qaban. Jarreen amma akka isaan kun garuu maal qabu? Kitaaba kakuu haaraa 27 ni qabu. Inni akkamitti kana fudhachuu kan dandeessan kitaaba 27 kana warreen yaada kana kaasan dhugaa dubbachuudhaaf kanneen kan lamaan deebii hin qabanii. Meegaa dursinee waa'ee kitaaba Yihuudootaa kaasnee turre isaan keessaa amma salphinaan gabaasnee muraasa kaasnee maaliif akka Yihuudoonni kitaaba sana keessatti kitaaba sana akka isaan hin qabaanne ibsinee yaada xumuraa keenya xumurraa. Dursinee kan baranne waa'ee kitaabilee Yihuudootaa ni jiru. Isaan keessaa kan dachee Israa'el Yihuudoota warreen dachee Israa'el jechaadha. Gabaabsinaan kaasnu bal'isnee waa'ee kanaa yaa'u seensa boqonnaa jeeffaa kanaan ibsinee miti barachaa jirtan ni beektu. Seensa boqonnaa jeeffaatti gaafa seennu kitaabilee Yihuudoonni fudhatan kana kanadha. Maaliif fudhatan jechuudha qoqqoonnee maaliif kana fudhatanii akkamitti akkas ta'e kan jedhu ilaalleerra. Achirraa dudduuba deebisanii barachuu dandeessu bal'inaan asitti gabaabsee dhimmicha dukala kan wal qabatu qofadha kan keenyu. Yihuudoonni bakka kamiyyuu jiran ilmi Waaqayyoo gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoo jedhanii wanta fudhanneedhaaf kitaabilee kakuu haaraa keessaa kitaaba tokkollee hin fudhatan. Dhageessanii? Kakuu haaraa keessaa tokko isheen fudhatan. Maaliif? Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoodha jedhanii wanta namanneef jechuudha. Ingiliin nama Kiristoosii hin amanne har'a namni kiristaa'uudhaan namoota kana akka sabaatti dhiyeessu jechuudha. Salphina salaala ba'uudhaan dhugaa dubbachuudha. Innaa isaan kanaaf jarri kun maaf fudhatu? Tadaa kitaaba Yihuudootaa ilaalota jechaadha. Akkasumas kitaabilee kakuu moofaa keessaa immoo kitaabilee baay'ee hambisuudhaan haala kitaabilee murtaa'oo ta'an qofa isaan fudhatanidha. Salphaadhumatti mee kitaabilee warreen Yihuudoota warreen dachee Israa'el mi'a ilaallu yaa'u warreen guyyaadha dachee isaan jiran jechaadha. Isaan kun dachee Israa'el kan jechaadha kitaabilee 24 qofa kan isaan fudhatanidha. Jarri kun jechaadha. Yaa'u kitaabni isaanii Taannaak kan jedhamu ilaalleerra yookiin Maasoreetti Kiristoos ni jedhama. Kitaabileen 24 kun akka lakkoofsaanittidha malee yaa'u tokko tokkoon gaafa lakkaa'amu kitaabilee guyyaarraa abbaa 66 kan jiru sana kitaabilee 39 kakuu moofaadha. Kitaabni Yihuudoota dachee sanarraa jechaadha. Kanaafidha shakkitoonni maal jedhu Yihuudoonni kan isaan fudhatan malee fo'annu kan isaan jedhaniif. Warreen dachee sana jiran Maasoreetti Kiristoos yookiin immoo Taannaak kan jedhamu kitaabni isaanii kitaaba 24 akka lakkoomsa Yihuudootaatti. Tokko tokkoon gaafa lakkaa'amu kitaabilee 39dha. Kana waan ta'eedhaaf jarri kun sababa kanatti kaasu jechuudha. Faallaa Yihuudoota dachee Israa'el jiran irra kan ammoo Yihuudoonni biyya adda addaa jiran kitaabilee 24tti dabalataan kitaabilee biroo ni fudhatu ilaala. Yihuudoonni kun amantaan isaanii tokkumadha. Yuudaayizim jedhamutti dursee ilaalleerra. Yihuudoonni dachee Israa'el jiranis Yihuudoonni addunyaa bakka adda addaa jiranis amantaan isaanii yaa warreen kiristaanaa ta'anii fi amantaa biraa warreen qaban alatti Yihudii yoo jedhaman amantaan isaanii Juudaayizimiidha. Innaa amantaa Juudaayizimii keessa taa'uudhaan warreen dachee sanaa kitaabilee 24 qabu. Warreen dachee biyya adda addaa jiran immoo kitaaba adda addaa qabu. Maaliif dursanii adda kan isaan baanidha? Kitaabni abbaa 24 kun eessaa jalqabe kan jedhu itti deebina waan ta'eedhaaf. Jarri kun garuu dursanii addunyaa wanta foffoca'aniidhaaf yeroo foffoca'an sana kitaabilee waliin qaban sana qabatanii waan deemaniidhaaf bakka jiranitti kitaabilee kana qabochaadha. Fakkeenyaaf Beete Israa'el kan jedhaman haa ilaallu. Isaan kun kakuu moofaa keessa gara Itoophiyaa kan dhufan guyyaadhaas biyya keessa kan jiranidha. Isaan kun amantaan isaanii Juudaayizimiidha, kiristaana miti. Juudaayizimii ta'anii garuu kitaabilee isaan qabanii kitaabilee Yihuudoota warreen dachee Israa'el 24tti dabalataan kan akka kitaaba Siraak, kan akka kitaaba Yoodiit, kitaaba Xoobiit, tokkoffaa lammaffaa Izraa, Baarook, Meqaabiyaan kitaabilee 3, Kufaalee, Henook ni qabu. Dabalataan kitaabilee dhalatoo baay'ee ni qabu jarri kun. Inna jarreen kun amantaan tokko ta'anii garuu kitaaba kaanii qabu. Faallaa kanaa immoo kan biraallee ni jiru. Dhiyeessinoota kanneen jedhaman isaan kunis garee Yihuudootaa keessaa tokko isaan ta'an dursinee barannee miti ragaa dhiyeessaa kan turreen guyyaa darbee ragaa fureeffaa ilaala. Siyaasa jechuudha kan dhiyeessan kun naannoo holqa qumuraan jiraachaa kanneen turan kitaabni isaanii gaafa argamu kitaabilee kakuu moofaa kan manni kiristaanaa keenya fudhattu walii wal fakkaatee argameera. Inni amma
Shakkitoonni guyyaa irraa kitaaba Yihuudotaa keessa hin jiru. Kan isaan fudhatan malee hin fudhannu jechuudha yeroo isaan kaasan dhugaa kan nama dinqisumaadha. Maaliidhaafidha? Yihuudoota warreen dachee Israa'el malee fudhachuu kan hin barbaanneef. Maaliif Yihuudoota warreen Esiyaanotaa akkasumas immoo warreen Beet Israa'el jedhaman akkasumas dachee biraa kanneen jiran kan isaanii fudhachuun isaanii akkamitti kitaaba kan warra dachee Israa'el sana qofa fudhachuudhaaf murteessan? Ba'uunat kanaaf deebii hin qaban. Deebii hin qaban kanaafuu gaafattan jechaadha. Wantichi kan dukkana kan walqabatu osoo hin taane dhimma faallaa ta'uusaa agarsiisuu barbaanneetu. Egaan akkana yoo ta'e mee Yihuudoonni hoo warreen dachee Israa'el jiran kun akkamittidha kitaaba 24 qofa fudhachuu kan danda'aniif? Yihuudoonni dachee Israa'el turanii kitaaba isaanii taannaa kan jedhamu kana qannoodhaan kan murteessan dursine akkuma baranne jechaadha. Yaa'ii barsoonnii fi beektonni isaanii Jaaminiyaatti bara 90 dhaloota Kiristoosiin booda taasisanidha. Akkasitti hubadhaa. Bara 90tti qannoodhaan walitti qabuudhaan Yihuudoonni barsoonni isaanii Rabbis kanneen jedhaman gubannaa mana qulqullummaa isaanii booda jechuudha. Roomaanonni itti duuluudhaan mana qulqullummaa isaanii gubanii booda kan isaan kitaaba kana qopheessanidha. Ilaala. Innaa yaa'ii isaanii kanaan kitaabilee baay'ee manni kiristaanaa keenya guyyaadhaaf fudhatu kuffiisanii kan isaaniif taatu qofa fudhachuu danda'aniiru. Maaliif kana godhan? Kanaaf sababoonni kanneen jiran baay'ee ta'an malee isaan keessaa sababoota gurguddoo 3 haa kaasnume. Kan jalqabaa kitaabilee kana keessatti raajiiwwan kallattiidhaan gooftaa keenyaaf barreeffaman waan ta'aniidhaafidha. Kan dursinee kaasneerraa bakka sanatti bal'inaan ibsine waan ta'eef gaggabaabsinee kaasne. Kitaabilee hanbifaman sana keessaa Masiin akka dhufu Kiristoos jechuudha. Addunyaa fayyisuudhaaf jedhee fannifamuusaa, ilma waaqayyoo ta'uusaa ifatti kan dubbatan ni jiru. Isaan immoo kan dhaga'uun barbaadan Kiristoosin fannisaniiru. Kitaabilee kana yoo akkasumatti fudhatanii kiristaanonni booda maal isaan gochuu danda'u? Kitaabilee isaanii kana caqasuudhaan isaaniin falmanii Kiristoos dhuguma ilma waaqayyoo ta'uu irratti dhugaa ba'uu danda'u turanii. Kanaaf maal godhan? Kitaabilee kana keessaa hambisanii dhiisaniiru. Fakkeenyaaf kitaaba Baarukaa ilaallu. Kitaaba Baaruu boqonnaa 3 lakkoofsa 36 isa kan fakkaatu kan biraa waan hin jirreedhaaf uumaa keenyaa gara kee dhufne jedhu. Hojii ogummaa hunda inni ni argate. Finna isaa Yaaqoobiif michuu isaa Israa'eliidhaafis ni kenne. Kana boodas immoo lafa irratti mul'ate akka namaas ta'e. Eenyu? Uumaan Abrahaam, uumaan Yaaqoob nyaachisaan Yaaqoob booda maal ta'e dhufee foon uffatee nama ta'e lafatti mul'ate. Isaan immoo waaqni nama ta'uu hin danda'u jechuudhaan dubbatu. Inni ammoo waaqni Yaaqoob nama ta'e kan jettu osoo kana fudhataniitu indee kun kitaabni keessan akkas jedha jechuudhaan namoonni kun akka isaan Kiristoos fudhatan kiristaanonni gochuu danda'u turan. Isaan garuu kana beekanii dursanii kitaaba isaanii keessaa baasaniiru. Kitaaba ogummaa ilaallu fakkeenya lama nugaa kitaaba ogummaa boqonnaa 2 lakkoofsa 12ffaatti gaafa dubbistan maal jedhe? Kottaa qajeelticha haa ajjeesnu dhiphisaadhaaf jabaatu ta'eera. Hojii keenya ni falmaa, seera cabsuu keenyaas nu ceephaa, balleessaa barumsa keenyaas immoo ni lallabaa. Waaqayyoon beekuun anarra jira jedhaa. Mataasaas immoo ilma waaqayyoo taasisachuudhaan dubbatala. Mataasaa hundasaa ilma waaqayyoo. Isaan ilma waaqayyoo kan jettu kan cirrii ishee dhaga'uun barbaadan. Kanaaf maal gochuu? Kitaaba kana of keessaa darbachuu qofa filatanii. Sababota kanaadhaaf kitaabilee akkasii kana kitaaba isaanii keessaa hambisaniiru. Kan lammaffaa immoo kitaabilee afaan Giriikii qofaan argaman fudhachuu waanta hin barbaanneedhaaf kitaaba keessaa baasan ni qabu. Maaliidhaaf? Yeroon sun mormiin lammaffaa bilisummaa Yihuudootaa bara 70ffaatti yeroo itti eegale waan tureedhaaf miirri biyyummaa isaan keessatti waa'ee dhaga'amaa ture. Innaa bara 70 keessatti manni qulqullummaa isaanii gubatee rakkoon guddaa erga isaan irraa ga'ee booda gara Roomaataa jechuudha. Bara 90ffaatti maal godhu? Jaaminiyaatti kitaabilee walitti funaanudhaaf ka'uchaadha. Yeroo kana afaan Giriikiidhaaf warreen kaaniidhaaf jibbinsa guddaa keessa galaniiru jarri kun. Innaa kitaabilee afaan isaanii qofaan argamu fudhatanii kitaabilee afaan Giriikiidhaan jiran jibbinsa jarreenaaf qabalaa kan ka'e sana fudhatanii hiikuun barbaanne akkamatti dhiisan jechuudha. Sababa kanaaf kitaabileen afaan jiru. Kitaabileen kun immoo kitaabilee hiikaa seeptuu ejenteetti kanneen tarreeffamanidha. Innaa acha kanneen jiran tursinee kan baranne sana fudhachuun barbaanne. Kan sadaffaa immoo waa'ee sabaa fi barsiisota yookiin immoo rabbii isaanii waan gaarii kan hin taane dhaga'uu waanta hin barbaanneef kitaabilee baay'ee hambisaniiru. Barsoonni Yihuudootaa egaa rabbii kanneen jedhan baay'ee ol of qabdootadha. Gibbis jechuudhaan gooftaan keenya bakka baay'ee isaan akeekkachiisaa turennaa isaan kanaanidha. Innaa ol of qabdoota kanneen ta'an kun namoonni kun immoo waa'ee saba isaaniis haa ta'u waa'ee barsiisota isaaniis dhugaa tarreeffame yooma ta'eyyuu garuu maalidha?
dhimmichaaf dhugummaa isaa osuma jiruyyuu garuu isaan dhaga'uu kan isaan hin barbaanne dabalataan ijoollee isaaniidhaaf dabarsanii erguu kan hin barbaanne gara fuulduraatti akka ijoollee isaanii dubbisan gochuu kan hin barbaanne hojii gaarii kan hin taane kan Yihuudotaa kan dabarsuu hin barbaadan. Innaa dhimma kanaaf jecha kitaabilee isaan baasanii jiru. Fakkeenyaaf kitaaba kan akka Yoosef ilma Kooriyoon, kitaaba Soosinnaa isaan kun sababa kanaaf kitaaba keessaa ba'aniiru. Kitaabni Yoosef ilma Kooriyoon seenaa isaanii kan dubbatudha. Hanga barbadaa'insa mana qulqullummaa isaaniitti kan turee fi bara sanas wanta raawwatedha. Bara manni qulqullummaa isaaniitti xumuraaf barbadaa'u bara 70 keessa jechaadha. Rakkoo guddaa isaan dhageera. Bara sana wanta raawwate hundumaa seenaan kun barreesseera. Innaa yeroo sana Roomaanonni wanta hamaa jarreen kan rageessaniiru. Fakkeenyaaf Yihuudoota lakkoofsa hin qabne qalaniiru dhugaa dubbachuudhaaf qalaniiru. Nama tokko keessatti garaasaa keessatti warqiin argame. Warqii ta'ee liqimse fuudhee toonnaa warqiin argame garaasa keessatti. Innaa loltuun tokko maal godhan garaasaa baaqseetu warqii keessaa argata. Kana boodannee garaan Yihuudootaa akkoo warqii qabachuudhaan warreen hafan hundumaa lakkoofsa kan hin qalanii warqii keessaa argachuudhaaf garuu warqiin keessa hin jiru. Lakkoofsa kan hin qabne akkaatiin qalamanii Yihuudoonni. Kanneen hafan immoo Yihuudii tokko 30 gochuudhaan qarshii tokkoon dabarsanii gurguraniiru Roomaanonni jechaadha. Innaa seenaawwan akkasii kanaa dhaga'uun barbaadan Yihuudoonni jechaadha. Kanaaf maal godhanii ofii isaanii dhaga'uu kan hin barbaanne boodas immoo ijoolleen isaanii dhaga'uu kan isaan hin barbaanne wanta barbaadaniif kitaabilee kana guutummaatti keessa baasanii jecha kitaaba Yoosef ilma Kooriyoon. Kitaaba Soosinnaa illee ilaalle akkuma kanaatiin kan keessaa bahedha. Kitaabni Soosinnaa yaa'u seenaa Soosinnaadhaa fi Rabbiis kanneen jedhaman barsoota Yihuudootaa lama kan dubbatudha. Barsoonni sun lamaan ishee duukaa fedha foonii ejja raawwachuudhaaf barbaadanii isheen kana booda hin diddee haalan taaneen erga isheen diddee booda akka isheen ajjeefamtuudhaaf isheetti ka'anii ishee kana booda waaqayyo kallattii adda addaatiin ishee oolchee ejja kan barbaadan barsoonni Yihuudootaa lama akka isaan du'an akka isaan ajjeefaman ta'eera jechuudha. Innaa jarreen kun barsoonni Yihuudootaa lamaa sababa ejja barbaadanaaf ajjeefaman kan jettu kan dhaga'uun barbaadan. Maaliif ololof qabdootaaf waan gaarii kan ta'e kan isaanii qofa dhaga'uu wanta barbaadaniif. Kanaaf maal godhan kitaaba kana keessaa baasanii gataniiru. Egaan kan ta'e gara shakkitootaatti immoo gaafa deebinu akkuma armaatti ilaalle gaabbulaawwan keenya Yihuudoonni waa'ee Kiristoos kallattiidhaan kan barreeffame arguudhaaf dhaga'uu wanta barbaanneedhaaf kitaabilee baay'ee kutanii hambisanii shakkitoonni hoo maal haa ta'u kan isaanii. Isaanis akkuma isaanii kana waa'ee Kiristoos dhaga'uun barbaadan ta'amoo maaliif keessaa hambisan? Kun gaaffii isaaniif ka'udha. Kan lammaffaa Yihuudoonni ololof qabdoota waan ta'aniidhaaf yaada fuula qulqulluu osoo hin taane kan isaanii hordofuu waan barbaadaniif jecha kitaabilee baay'ee kutanii hambisaniiru. Eenyu Yihuudoonni jechaadha. Kan hafuura qulqulluu fedha hafuura qulqulluu osoo hin taane yaada mataa isaanii qofa hordofuu waan barbaadaniif. Shakkitoonni akkamidha? Bargit dhuguma isaanis yeroo baay'ee akkuma jarreen kanaa jechuudha. Akkuma Yihuudotaa kan hafuurri qulqulluun jedhu caalaa yaada mataa isaaniidhaan gaggeeffamu. Yaa'u kan isaanii kutanii hambisan kitaabilee qulqullaa'oo dhiisne keessumaa ni qabna jedhanii dubbatan sana keessaa yoo ilaalle baay'een isaanii yaada hafuura qulqulluu kan dhiisanitu yaada mataa isaanii kan isaan bu'anidha dhugaa dubbachuudhaaf. Hafuurri qulqulluun kan kitaaba qulqulluu waa'ee cuubbaa, waa'ee qurbaanaa kan dubbatan fudhatan kan mataa isaanii qofa cuubbaan akkasidha. Qurbaan akkas jechuudha. Salphaadhumatti waa'ee cuubbaaf qurbaana ilaalle. Shakkitoonni kan isaan hordofan dhugaa dubbachuuf kan hafuura qulqulluu osoo hin taane kan mataa isaaniidha. Kanaaf wal fakkaata. Innaa yaa obbolaawwan keenyaa walumaa galatti gaafa keenyu kiristaana ofiin jechaa qaamni tokko kitaabilee Yihuudoonni warreen Kiristoosiin fannisan sun fudhatan malee hin fudhadhu jechuun ba'uunatti akkam nama salphisa. Ani kiristaanadha Kiristoositti namana jedha. Garuu kitaaba warreen Kiristoosiin fannisan sun kan isaan fudhatan malee hin fudhadhu jechuun baay'ee nama salphisaa. Kiristaana ofiin jechaa Yihuudoota akka sababaatti dhiyeeffachuunis ba'uunatti baay'ee nama dinqisiisa. Baay'ee nama salphisa, baay'ee nama gaddisiisas, baay'ee nama dinqisiisas. Innaa kanaa jechuudha yaadni isaan agartanii. Iddoo tokkotti kan walitti hin dhufnee fi Yihuudoonni qaama biraati, Kiristaanonni qaama biraati, kitaabni qulqulluun kan kiristaanotaati, kallattii kan fudhannu jechuudha. Walumaa galatti yaadni isaanii kun haala kanaatiin baay'ee dadhabaa ta'uu isaadhaa fi isaanumtuyyuu wanta hin hubatin akka isaan kaasan ta'u asirraa salphaatti hubachuu ni danda'ama jechuudha.
Gaaffii isaanii kan lammaffaa yaa'u waggaa 400 bara callisummaa kan jettu kutaattaanum qabannee dhufna. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaan hanga deebinutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.